Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonnii fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii kan keenya nageenyi kan koo bakka isin jirtanitti isin qaqqabu akkam jirtuun isiniin jedha. Guyyaa har'aa mee dhimma tokkoon qabadhee isinii dhufe akkuma kanaan dura beekamu jechuudha. Innis maal inni hojjettanii harmooliin yookaan dubartoonni ulfaa yeroo ulfaa sanatti hanga gaafa da'aniitti of eeggannoon isaan gochuu qaban maa inni dhimmi fayyaa isaanii wajjin wal qabatu maa inni of eeggannoo sana immoo yoo hin goone maaltu irra ga'a kan jedhu gabaabaatti wal wajjin ilaalla jechuudha. Egaa dubartiin ulfaa tokko yeroo ulfa isheetti jechuudha, yeroo ulfa taatee jirtu dubartiin garaadhaa qabdu tokko of eeggannoo isheen gochuu qabdu yookaan immoo yoo maal ta'e gara mana yaalaa dhaquu qabdi isa jedhu walii wajjin ilaalla. Dhimma kana ilaalchisee gara qabxii 8 yookaan immoo sanaa olis walii wajjin ilaaluu dandeenya akka yeroo keenyaatti yeroon kan keenya yoo nu ga'e jechuudha. Qabxiiwwan 8 gabaabaatti walii wajjin ilaalla, sanaa olis yoo nu ga'e yeroon ilaalla. Garuu immoo yeroo hin qaburraa qoodeen fayyadama waan ta'eef haati ulfaa tokko yoo maal ta'e kan isheen mana yaalaa dhaquu qabdu isa jedhu keessatti qabxiin tokkoffaani dhiigni qaama saalaatiin yookaan gadameessa keessaa yoo as ba'e yookaan immoo yoo gannama ta'e yoo dhangala'aa ta'e gadameessa ishee keessaa yookaan qaama saalaa ishee keessaatiin dhiigni yoo hin dhangala'aa ta'e haati ulfaa tokko dubartiin ulfaa tokko mana yaalaa ariitiidhaan dhaquu qabdi. Dhiigni sun dhaabbachuu qaba. Kanaan achi inni silaa mucaa ta'uudhaaf adeemaa jiru gadameessa keessaa dhangala'eedhuma waan ta'eef abborshinii yookaan immoo gara dhalli irraa bahutti yookaan immoo mucaan irraa bahutti adeema waan ta'eef atattamaan dhiiga qaama saalaa ishee keessaa dhangala'uu argiti yoo ta'e gara mana yaalaa dhaquun dirqamachuudha. Inni lammaffaani dhangala'aan akka bishaanii yoo qaama saalaatiin heddumatee baa ta'e jechuudha yookaan immoo jiga ta'e yookaan baa ta'e ariitiidhaan yookaan immoo wayyaa jalaa balleessaa jira yoo ta'e qaama saalaa ishee keessaa dhangala'aan akka bishaanii baay'inaan hin ba'a yoo ta'e ba'ee wayyaa ishee hin balleessa yoo ta'e garmalee dhangala'a yoo ta'e ariitiidhaan gara mana yaalaa dhaquun ogeessa fayyaa bira dhaqxee ilaalamuun murteessaadha jechuudha. Sun fayyummaa isheetiif fayyummaa mucaatiif gargaara. Innis qabxiin sadaffaani qaamni ishee yookaan immoo harka yookaan luka yookaan immoo fuulli yoo hiitaa ta'e miilli ni ta'a. Yeroo baay'ee immoo ilaaltu ta'ee dubartoota ulfaanii miilli ni ta'a yookaan lukti ni ta'a, harki ni ta'a, fuulli itti ta'a jechuudha, itti furfuraa jechuudha. Yeroo sanas daftee mana yaalaa dhaqxee ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Gara caalutti akka hin deemne isa caalu ta'ee gara dhukkuba biraattis akka hin jijjiiramne isa kanaaf dhaqxee yaala barbaachisu argachuun murteessaadha yookaan barbaachisaadha. Qabxiin afuraffaani mataa bowwuu hamaan itti dhaga'ama yoo ta'e mataan garmalee dhukkuba yoo ta'e jechuudha. Sammuun ishee garmalee mataa dhukkuba yoo ta'e mataa rukuttaan itti dhaga'ama yoo ta'e mataa bowwuun itti dhaga'ama yoo ta'e iddoodhaa iddootti mataa dhukkubbii jedhama, iddoodhaa iddootti immoo mataa bowwuu jedhama. Kun itti dhaga'ama yoo ta'e daftee atattamaan gara mana yaalaa dhaquu qabdi. Inni ammas immoo ija isheetti hin dimimmisaa yoo ta'e jechuudha. Gaafa ilaaltu iji itti dimimmisaa yoo ta'e yookaan akka itti dukkanaa'u ta'a yoo ta'e naannoo cinaacha mirgaa yookaan laphee ishee jalatti immoo dhukkubbiin hamaan yoo itti dhaga'ama ta'e daftee mana yaalaa dhaqxee yaala barbaachisu argachuun barbaachisaadha. Akka ogummaa fayyaatti kun hin deeggaramachuudha. Inni kan biraa qabxii shanaffaanii of wallaaluu yookaan immoo of wallaalanii kufuu jechuudha yookaan immoo si'a tokko tokko of wallaaluu jechuudha. Qaamni ishee urgufamuu iji adiin faani yoo fakkeenyaaf ol garagala ta'e yookaan immoo hoomachi afaaniin hin ba'a yoo ta'e kanatu mallattoo akkasiiti ishee irratti argama yoo ta'e daftee mana yaalaa dhaqxee ilaalamuun murteessaadha jechuudha. Qabxiin ja'affaanii hafuurri hanqachuu yookaan immoo argansiisuu yookaan hafuura kutuun itti dhaga'ama yoo ta'e yoo hafuura kutate hin argansiisa ta'e yookaan hafuurri ishee adda adda cita yoo ta'e daftee mana yaalaa dhaqxee
ogeessa yaalaa argattee yaalamuu qabdi. Inni qabxiin torbaffaanii daa'imni gadameessa keessa jiru kan sochii jalqabee yoo sosocho'uun isaa xiqqaate jechuudha. Sochii jalqabee sosocho'uu jalqabee yoo sochiin isaa gidduutti dhaabe yookaan immoo sochiin inni dur godhu yoo gadi xiqqaataa adeeme kan daa'ima sanaa jechuudha. Sana daftee mana yaalaa dhaqxee ilaalamuun ogeessa mana yaalaa mariisisuun yookaan immoo ogeessa yaalaa mariisisuun murteessaadha. Qabxiin 80ffaaniif inni dhuma dhangala'aan foolii qabu kan qaama saalaa keessaa bahu yoo ta'ee fi ho'i olaanaan yoo jiraate dhagni ishee garmalee yoo ho'aa ta'e dhangala'aan immoo qaama ishee saalaa keessaa yoo ammas foolii qabu hin ba'a ta'e foolii hin taane jechuudha. Daftee mana yaalaa deemuun murteessaadha. Maddi odeeffannoo kanaa Dr. Nuraddiin Lukeetii. Kanaaf qabxiiwwan 8 anamma isinii tarreesse kana yoo haadha ulfooftee jirtu tokko yookaan dubartii shamarree miti dubartii ulfooftee jirtu tokko irratti harmee tokko irratti argama ta'e abbaan manaas haa ta'u isheenis haa ta'u yookaan abbaan manaa geessu yookaan obboleessi geessu yookaan namni bira jiru geessu yookaan immoo amma danda'ame namni biraatu ishee deeggaree geesse gaariidha. Kophaa ishee ofii deemuu irra jechuudha. Yommuu namni hin jiru ta'e ofuma isheetii hanga dandeesse deemtee hanga isheedha danda'ameen mana yaalaa dhaqxee ogeessa fayyaa saalfii tokko malee sodaa tokko malee dhimma fayyaa isheeti waan ta'eef dhimma fayyaa mucaa isheeti waan ta'eef gaafachuun mariisisuun yaala barbaachisu argachuun baay'ee murteessaadha. Kana hin gootu yoo ta'e garuu rakkinaaf saaxilamuutti adeemti jechuudha. Qabxiiwwan kana hordoftee yoo itti dhaga'ama ta'e dhaqxee yaalamuu yoo itti hin dhaga'amne ta'e immoo bareedaadha nagaadha jechuudha. Kanaaf har'aaf kanan qabadhee isinii dhufee YouTube chaanaalii kan koo kana subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Naa galatoomaa bakka jirtanitti nagaa qabaadhaa yeroo gaarii.